Hayyooyyaa ashamaa akkam jirtu daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan oduu qubeetii oduu sa'aatii kanaa kan isinitti himu ani beekanii taakkalaati. Jalqaba oduu biyya keessaanii galla. Ministeerri barnootaa bara 2016 sirni barnootaa haaraan manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa hunda keessatti akka eegalamu hime. Ministeerri barnootaa akka beeksisetti kaarikulamii yookiin sirni barnootaa haaraan bara 2016 manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa mootummaa fi dhuunfaa hunda keessatti hojii irra akka oolu beeksise. Akka hojii gaggeessaan fooyya'insa sirna barnootaa ministeerichaa Dr. Teedros Shawargaxaw jedhanitti manneen barnootaa hawaasaa idil addunyaa fi biyya alaarraa kan hafe manneen barnootaa mootummaa fi dhuunfaa kutaa 9ffaa haga 12ffaa barsiisan hunda keessatti sirni barnootaa haaraan hojii irra akka oolu ta'uun himan. Akkasumas naannoo Tigraayitti kutaa 9ffaa fi 10ffaa qofatti hojii irra akka oolu odeeffannoon ministeericharraa argame ni mul'isa. Kaarikulamiin kun akaakuu barnootaa hojiif barnoota qabatamaa irraa kan hafe manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa keessatti barnoota gosa hunda keessatti guutummaatti hojii irra akka oolutu himame. Barumsi hojii fi shaakala bara 2017 irraa eegalee hojii irra akka oolu himame. Bu'aa qabeessummaa kaarikulamii haaraa kanaaf qooda fudhattoonni waan isaan irraa eegamu akka ba'atanis waamichi dhiyaate. Kaarikulamiin yookiin sirni barnootaa haaraan kun bara 2015 irraa eegalee manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa keessatti hojii irra ooluun isaa ni yaadatama. Daldaltoota hojii seeraan alaa irratti bobba'an 3,095 irratti tarkaanfiin fudhatame. Bara baajataa darbe keessa daldaltoota 3,095 fi 154 daldala seeraan alaa irratti bobba'anii argaman irratti tarkaanfiin fudhatamuu ministeerri daldalaa fi walitti hidhaminsa naannawaa beeksise. Hojii to'annoo fi hordoffii naannolee fi bulchiinsa magaalotaatti gaggeeffameen tarkaanfiin fudhatamuu ibse. Daldaltoonni kunneen seeraan ala oomisha kuusuu, eeyyama malee daldaluu, nagahee malee gurgurtaa raawwachuu, daldala simmintoo fi boba'aa seeraan alaa irratti kanneen bobba'anii argaman ta'uu hime. Tarkaanfiin akeekkachiisa barreeffamaa, dhaabbata daldala saamsuu, eeyyama daldalaa haquu fi hojiirraa dhorkii fudhatamuu ibse. Gara fuulduraattis hordoffiin taasifamu cimee kan itti fufu ta'uu ragaan ministeericharraa argame ni mul'isa. Daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan oduu qubeetii amma immoo oduu biyya alaa argannetti ceena. Doonaald Tiraamp seenaa pirezidaantummaa Ameerikaa keessatti daqiiqaa 20 hidhamuun nama jalqabaa ta'an Addisuu Muluu waan qindeeffate qaba. Doonaald Tiraamp seenaa pirezidaantummaa Ameerikaa keessatti daqiiqaa 20 hidhamuun nama jalqabaa ta'an. Pirezidaantiin Ameerikaa duraanii Doonaald Tiraamp himata isaan irratti dhiyaateef mana murtii Joorjiyaatti harka kennachuun erga hidhamanii booda turtii daqiiqaa 20 booda mana hidhichaatii ba'an. Biyya addunyaa keenya irratti humna jabaa qabdi jedhamuun waamamtu Ameerikaa bara faranjoota bara 2016 hanga 2020tti pirezidaantummaan hoogganaa kan turan Doonaald Tiraamp erga aangoo pirezidaantummaa biyyattii irraa bu'anii as himannaan gosa adda addaatiin himatamaa jiru. Adeemsa filannoo pirezidaantummaa biyyattii kan bara 2020 yakka gudeeddii walii wal qabatee himannaawwan 91 ta'an kan irratti banaman yoo ta'u Doonaald Tiraamp garuu himannaa kana hundaa haalaniiru. Himannichaan wal qabatee Doonaald Tiraamp akka jedhanitti himannaan kun hundi kan isaan irratti dhiyaate pirezidaantii biyyattii kan yeroo ammaa aangoo harkaa qaban pirezidaantii Joo Baayideniin akka ta'ee fi kaayyoon himannichaas filannoo pirezidaantummaa biyyattii kan baraa dhufuu irratti akka isaan waliin hin dorgomneef akka ta'etti ibsu. Waggoota 3 dura filannoo pirezidaantummaa bara 2020 biyyattiitti taasifameen kutaa bulchiinsa Joorjiyaa keessatti sagalee filattootaa jijjiiruuf yaalaniiru himanni jedhu isaan irratti dhiyaatu. Tiraamp garuu gochicha hin raawwanne jechuun himaticha haalanii jiru. Ani balleessaa tokkollee hin raawwanne qulqullummaa koo hunduun beeku isaan filannoo keessa seenteettanaan jedhu jechuun himannichaan wal qabatee sabaa himaaleef ibsanii turan. Doonaald Tiraamp himannaa isaan irratti dhiyaate kanaaf mana hidhaa Joorjiyaa keessatti argamutti harka kennachuun hidhamanii turtii manaa sirreessaa daqiiqaa 20 booda mirga wabiitiin gadhiifaman. Mirga wabii qarshii doolaara 200,000 kaffalanii mana hidhaatii kan gadhiifaman pirezidaantii Tiraamp duulana filannoo bara dhufuu irratti osoo hin hirmaatiin hafanii jiru. Hidhaa yeroo turtii gabaabduu kanaanis Doonaald Tiraamp seenaa pirezidaantummaa Ameerikaa keessatti pirezidaantii jalqabaa himanni irratti dhiyaate hidhaman isa jalqabaa ta'anii jiru. Kaadhimamtoota filannoo pirezidaantummaa biyyattii kan bara 2024 irratti dorgomaa jiran keessa Doonaald Tiraamp kaadhimamaa hawaasa biyyattii biratti jaallatamummaa argachaa jiran akka ta'etu himama. Waliin dha'iinsa sagalee filattootaa bulchiinsa Joorjiyaa keessatti gaggeeffameen wal qabatee maanguddoon ganna 77 Doonaald Tiraamp himannaan isaan irratti baname kun ji'a 2 booda akka eegalutu himama. Oduu ispoortiitiin ammoo aanga'aan Ispeen taphattuu kubbaa miilaa hidhiirra ungate hojii gadhiisuuf akka jirantu himame. Sablee Alamuu dabalata qabdi.
Jaarmiyaan kubbaa miilaa addunyaa hoogganu fiifaan pirezidaantii federeeshinii kubbaa miilaa Speen Luis Rubiales kan waancaa addunyaa dubartootaa irratti taphattu biyya isaa hidhiirra dhungate irratti qorannoo eegale. Pirezidaantichi sirna badhaasa waancaa addunyaa irratti taphattu Speen Jeenii Hermoosoo hidhiirra dhungachuun isaa tarkaanfii amala badaa irratti fudhachiisa kan jedhu fiifaan qorachuu eegale. Pirezidaantichi sirna badhaasaa irratti Hermoosoo dhungachuun dura ammoo Speen Ingilaandii mo'achuu mirkaneessuuf taphachiistuu wayita fiishkaa isa xumuraa afuuftuu naannoo qaama saalaa isaanii qabachuun gammachuu isaanii ibsatan. Aangaan kun gochaa sirna badhaasaa irratti godhaniif dhiifama gaafatanii kan ture ta'us ministeera muummee biyyattii dabalatee qaamolee adda addaarraa dhiifama gaafachuun gaamti jechuun dhiibbaa irratti gochaa turani. Qondaalli kun tarkaanfii disipiliinii irratti fudhatamuuf qorannoo eegalameen cinatti aangoo isaanii gadhiisuuf murteessuu gabaasaaleen Ispeenii ba'an ni mul'isu. Luis Rubiales jimaata har'a aangoo gadhiisuu isaanii ni beeksu jedhamee eegama. Murtee isaanii kanas waayilan isaanitti himaniiru jedhame. Rubiales guyyaa boruu aangoo gadhiisa. Deeggarsa taphattoota mootummaa fiifaa fi dhaabbileen biroo baajata federeeshinichaa irratti hirkatanii dhaabeera jechuun xiinxala kubbaa miilaa Speen Guillem Balaguu kamisa darbe X gubbaatti maxxansee ture. Wanti itti aanu namni Speen jiru kamuu wanta ta'ee fi maaliif akka ta'e xiinxaluudha jedhe. Fiifaan qorannoo eegaleen gochaan Rubiales labsii disipiliinii fiifaa keewwata 13 waan cabsuu qabaa fi hin qabu adda baasaa jira. Taphoonni Piriimeer Liigii Ingilaand torbee sadaffaan har'a galgalaa eegaluun ni taphatama. Taphoonni Piriimeer Liigii Ingilaand torbee sadaffaan tapha har'a galgala Cheelsiin Luuton Taawaan waliin taphatuun ni eegalama. Cheelsiin galgala har'aa sa'aatii 4 irraa eegalee Luuton Taawaan waliin ni falmata. Boor waaree booda sa'aatii 8 irraa eegalee Boornimaawus Tootenaam waliin yoo taphatu, sa'aatii 11 irraa eegalee Arsenaal Fuulaham waliin, Brentford Crystal Palace waliin, Everton Wolves waliin, Manchester United Nottingham Forest waliin ni morkatu. Galgala sa'aatii 1 walakkaa irraa eegalee Brighton West Ham waliin ni taphatu. Egaan daawwattoota keenya kan daawwachaa turtan oduu qubeetii qophiileen qubee afaan biroon itti fufu oduu waliin kan si wajjin ture ani beekanii taakkalaan ture gama koon nagaatti.